Guyyaa nan fuudhe maal naaf itti dhufte? Maatii yaatee beeku. Maatii jaartiin tiyyeen. Makaanus. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Anfaal Jamaal. Akkam nagaa fayyaa gaarii jirtu naguma nagaa keessanii baga nagaa taatanii baga nagaa jiraattanii isiniin jecha. Astaghfirullaahil aziim. Shayni addisii nama maali jedha. Yani waan hin taane jedhee barsiisu suni Rabbiin isaa qajeelchu. Daliila illee fidi jennaan inni daliila inni fide hin jiru. Yeroo garii subhanallah ummanni ahbaashii jechaadha gara kanaan nama seenuu barbaadanii tarii inillee san ta'uu ni mala tarii immoo akkuma asliin jedhee jaarsa jinnii sanii ta'ee ajandaa ummatuuf ta'uu ni mala Allahu a'lam. Garuu Rabbiin isaa qajeelchu yoo qajeelumni isaa fedhe Rabbiin isaa qajeelchu. Maaliif jennaan diini keenya xureessaa jira, diini keenya balleessaa jira, waan hin taane yookaan waan hin jirre haasaa jira. Inshallah Rabbiin isaa qajeelchu yoo qajeeluun hedun immoo Rabbiin ni beeka akka isa godhu akkasisiniin jedha. Kana bira darbee wallaahi viidiyoo wayiin argee viidiyoon suni warra Arabaa kana viidiyoo baay'ee haalannatti dhagahamee garaana raasee wayiiti. Daa'ima tokkotu jira warra amma daandirra jiraatu kana biyya kamisa akka ta'an hin beeku. Daandirra warra jiraatu daa'ima xiqqishuu wayiiti daabboo qabattee nyaataa taphattee haguma jaafee kana keessa daabboo wagguma 3 ta'uun ooltu. Taphattee osoo taphattu namittiin akkanumatti kararra deemtee warra kararratti hafee kufee kana gargaartii uffata irraa qayyartii argitee amma yoo argitu daa'imattii nagaa gaafattee kazaan ومثلا وفتها قامسي هركسي مال اسي كان صوفتي جيدا سنين الراحيته وانت جت وفتها سي فت سنة تدرتي كوبي فسانة مال والله دائمتي امبريد دائمتي كشوا كان ماتي تاتي نمتي ما قسكوتي طمطم متي جت والله مما قفتشون تدبي سبحان الله. كدائمني أكاسي جمدو قدان هو يوا قداني فحقام جمدانو يروبا نمني كينا صدقاء يعني أكوان قبين يساني جلاغو تاتو جلافو تاتوتي نيتان صدقان قرو واحد دولا فايدا سيف قبدي فكينا في نمني الإبامو نمني مالتو والله أني جولي باقي نرقي بك صدقاء كانت سبحان الله إنجالتان يروات وان غرغارسات اتكافتي إن إنسان سبحان الله قرو صدق أجتشون بريدا فكين يفو كرا هما في الإحاطة وجتشا كسانو بلي وانكيا هما في الإحاطة وهاتكاتو هاقودتو والله صدق إن جبنا اللي إن قابنا اللي وانتي سنار صدق التنيو الدنيا كانت فايدة سنبو سباتي إن شاء الله وياك يا ما فايدة قدنا سنبو سيجتشا كنافو صدقة كان جبيس فدا نمني كوني والله نمني أتواكن تفكوني دعاء سيفكون أجتشا سيئب سجتشا مو ربنا مرانا مملكيسو بينو كان سنين جدا إني براسا ملي دائم سني والفكاتا جتشا دائم سني والفكاتا تهي أكم سن فكاتي إشارة رفتي دائم تقوي تسنسلا ألوما كانت جلستي رفتي qorra keessa dhakaarra rafti amma daa'ima sansuu tajaajiltee akka ribaan kaasneef fuutee margarra keettee birrii fi kan manaa baafteen hunda akkasitti fixxee gara manaatti galtee namittiin suni baay'ee si dinqisiifadhe. Yeroo ammaa kana akkasitti namni kun keessattuu ummanni adiin kun Rabbiin onnee isaanii keessa sodas fuudhee hinaafas fuudhee waa hunda kalas Rabbi waa hunda baqa sodaa ofii keessaa fuudhe hinaafaatti banee akhlaaq isaanii dhoorgatee yaa Rabbi kiyya. Kanaafuu obboleewwan kiyya yeroo kamuu sadaqaa amaanaa isinitti haa taatu sadaqattan malee dhiisinaa inshaallah. Kan isiniin jedhu obboleewwan kiyya inni biraa mootu fakkeenyaaf jechaadha
fakkeenyaaf kan na ajaa'ibsiisu ana yeroo baay'ee shamarri kuni birrii na nyaate haa ta'u birrii kana yoo nyaatu kana dirqiin itti kennite birrii narraa nyaate yoo birrii nyaatu kana kalis galgala osoo sagalee qabu rimni na qabee dumaan rafee yoo birrii itti kennitu kana si dirqisiisee si ajjeesa yoo birrii natti hin kennin akkana si godha jedhee sirraa fuudhee hin fuunee jechaadha. Barbaaddee fedha keetinii haga janajjantee hagatti haasoftee haga waan laayixee itti kennita. Erga gaafa birrii itti kenniteen booda immoo yoo inni silkii ofii gadi cufate in bootta yaani hanga yoomi sobamti ijoolleen keenya ani kana barkana aarse hanga yoomi sobamti fakkeenyaaf jechaadha yeroo hundaa subhanallah TikTokii kanarraa ima booyan birrii hagana na nyaate birrii warra TikTok irra ooltanii TikTok marrattuu himataa jirtanii waan durba godhaa jiran hin dhageettanii maaliif birriin keessan dhiirti sin nyaata osoo haga dhiiratti kennitan kana wallahi hiyyeessa tokko yatiima tokkotti sadaqadhaa jedhanii sadaqattanii baga sin nyaate warra birrii nyaatamtanii baga sin nyaate wallahi baga sin nyaate baga nyaatamtan maaliif jennaan jalajjanaa bultee halkan habibti ganama mataan si sakkaree birriitti ergita namni tokko ka biyyaa ba'ee fi uf jijjiiruu fi haadha fabbaa ofii jijjiiruu fi jechaadha kama inni si jalajjanee sin fuune jecha ati halkan guutu itti haasaa bultee dhiira ambaa yoo ganama mataa si sakkarsiisee birrii sirraa hin fudhata erga birrii sirraa fudhate immoo achi buutan isaa hin jiru jechaadha. Habibti tiyyaa maammadoon kabajaan beeku ufumaa immoo ati kabajaa ofirraa buufte dubartiin barqaaliidha osoo beeytanii jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo hunda aniin taazab yeroo hunda na ulfeessee nagatee birrii narra nyaatee na kana na godhee hundumayyuu yeroo hunda shamara himatamee dhiiruma tokko as ba'ee dubartiin akkana na goote jedhu takkittima isii osoo argine an fakkeenyaaf yeroo tokko iyyaadha wallahi makkaa kanatti jechaadha. Dhiira tokko jira dubartii hedduu tana janajjanee jaazaa buufatee akkuma barbaade sii godha kaan suuraa isii fudhatee suuraan sodaachisa kaan godha gaafa kaanii rabbiin immoo yoo buusu dubartii wayiitirra isa buuse ani maqaa mucayyoo sanis hin beeka garuu dubbatuun barbaadu maal isa goote funduqa qabee akkuma ijoollee janajjanee irraa dhaabbatu dindaan funduqatti waame hoteelatti jecha wallahi alazim mucoon sun maal isa goote mucoon sun warra dheerate agammaan beeka maqaa isii walis beeyna walis dubbisna maal isa goote deemtee callisteetuma humaan jenne iqaamaa isaa qulfii makiinaa surrii isaa uffata isaa guutuu kadiratu boorsaa isaa hunduma isaa fudhatteetiniin hoteelatti qullaa isaa akkasitti qullaa dhalate akkasitti dhiistee biraa baate. Mucaan sun ufa gaafsaniiti ilaa ammaa Suudii keessa jira indoon fuudhee ijoollee 3 argatee jira jechaadha. Erga gaafsaniiti haraamatti sin kaloofne durbas jinjana in dhaabe wallahi jaarsummaa meeqa dubbatanii itti qalanii mucayyootti qalanii akkasitti araarsan maaltu dhiira jala sin fiisise maal gaafa biyyaa baatan dhiiraf biyyaa baatanii dalaynee uf jijjiirra dalaynee meeqa kamtu jira meeqa kenna kamtu jira anarraa jalqabe kaadha fabbaan isaa rakkataa kaadha fabbaan isaa qooqa bulan kafirri isaa oollan isaa qooqa bulu ka hiriyaan isaa rakkataa meeqa kamtu jira biyya keenya keessa rakkataan kadhattuun haga dhiira durriyyatti birri keessan kennitan wallahi ijoolleen keenya kama yoo sadaqaa subhanallah akka gaaraa kanatti itti jabaattu yeroo laficha immoo maal gooti dhiiratti guurti birri ufi ara wallahi inshallah muka haa nyaatu maal baasa ani lafa'ee dalagee hanga warqiin hin bitattani tanatti yoo laalan ijoollee warra soddaati caala mucaan tokko gaaf tokko oromoo kenna waruma biyya keenyati yoslan warri yoo beeytanii jiraatanii warra nageelliti mucayyoon immoo guraageedha mucoon baay'ee bareeddu fuudhu malee jedhee dadhabame uma jedhee maraate itti heerumte in fuudhe inni maal barbaada tawfiitii mana taa'ee nyaatee
ciisee nyaatee isii dalasiisuu barbaada akka durba arsiisan akka durba ta'e arsiife Oromoo walumaa galattu isiin immoo akka sosoon taane akka inni dalasiisee nyaachisu barbaaddi yoo dalayde immoo birrii ufii birrii takkatti illee itti kennuun hedduu wallaahi mucaan sun muciyyoo sam dararee abadan jechaadha yoo hojii deemte isiin hojjettee mindaa fudhatte manatti hin galtu abadan manatti hin galtu maal gooti deemte warqii bitatti suuqii deemte yoo warqii bitatte immoo uffattu fira ofii bira kaayyatti yoo birrillee harkaa qabaatte qabatteen dhuftuun fira ofii bira dhayxee dura birrii kaayyatte achi booda qullaa itti dhufti boorsaa keessatti yoo guddate birri 20 birri 15 birri 50 qabattee dhufti kamu shawara bira Jamiilaa jedhamti guraagee wayiiti ስለ ጀሚላ ጀደን ጋፍቶ እኮ ለምንድነው እንደዚህ የምታደርጊው ጀናን እንደዚህ እትየና እንጀት እሱ እኮ ተኝቶ ብቻ የራሴን ብር መብላት ነው ፈልገው እኔ ግን እንደዛ አልፈልግም ና እንጀት እኔ ስንት ነገር አለብኝ ስንት ሐሳብ አለብኝ ጀቴ እኔ ቤተሰቦቼ እረዳለሁ እኔ ራሴ እረዳለሁ አልፈልግም ጀቴ ወላሂ እና ጋፈካኒ ኡፉማ ሂፈቴ ኡፍራ አሪኤ ጋፉ ፍራሪ ኡስሌን ገለገል ጀቴ ኡፈተሲ ማልሲ ሁንደ ሂን ዶርገቴ እትዲስ ተከሱመቲ ኡፉማ ጋፈካኒ ሰለቸኤ ኡፈተሲ ማልሲ ፉደ ማነሲን ደላይዱት ፊዴፊ ኒካሌ ራቡሰ ጀቻዳ አቺ ሆዴሜ ማል ጎዴ ወይ ከሱመቲ ዲስ ላሂን ዲስኔ እንተላ አርሲ ፉደ እንተሉማ ቢየከና እንተላ ቢየከና ዮፉ ወላሂ ሙጮ ሰምብሪራ ኛቴ ቪዲዮ ሱራይሲ yoo isin tikishuma hindu badda jettu yoo isin tikishuma jala deema jettu osoo video fi suura mucayyoo san dhiiga si dhaabu rabbiin subhanallah gaafa kaanii qaaman qabu qaba itti jajje gara biyya baas ile mucaan sun gabbatee lum'ee baase taa'ee mana kanyaatu jecha maaliif inde leesh fuuraa kiyya taa'ee nyaata waa ilmoo kiyya tahee wallahi ilmoo kiyya yoo ta'e umriin isaa bakka dalagaa yoo ta'e gabbee haa dalagatu ani wallahi naajabsisti jollen teenna hanga yoomi birri keessanya tamtan hanga yoomi dhiirri sinyaata arabiyye nyaadha isiniif dhiira sanille akasani namni tokko maal jedhani lama kufuuni takka kufuuni gootummaa jedhan lama kufuuni immoo bukkummaa jedhan yookaan sarummaa jedhama maaliif jennaanin namni tokko in kufa kufee yoo ka'e immoo jijjiirama fida bakka sanitti hafee bakkuma sanitti hin gangalatu namni tokko muudannoo isarra dhuferra barumsa fudhatee boruuf ofin gatummo ijoolleen keenya ofuma gataa oolti kuni onnee kiyya cabsee kuni birri na nyaate hin jedhan bakka isaan ittuma dhiisanii kan biraatti fufan jecha no yaasfalligu minnaate dhiirri tokko si nyaatemi maal godhu dhiira biraatti kaloofta khalaas sitaafu biyyatti galtee nagaan heerumtee abibti zinnitti jettee mana kee keessa jiraatta maal abbaasa ish wallahi dhiirri guute abibti sagaltu haadha duuba rafa jedhe Oromoo yoo mammaa barati yoo kabajaa qabaattee asii galte wallahi namni si fuudhu laal sallafanii dhufanii atummaan kabajaa kee ufitti maal jedhanii abbaan mana jiraa gurri ala jiraa jedhan homa feete yoo hojjettati biyyan baatti warri biyyaa hin dhagaani subhanallah kama asla warri biyyana waa tokko quban qabne warri biyya oduu hunda quba qaban gara isaan fidanin beekwan kanaafu wallahi dhiira jecha birrii keen baasina hate attusaasachi wallahi alazim attusaasachi akasan isinin jedha inni biraa immoo ijoolleen xalabaa baatan erga xalabaa baatanii waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 geettan kuni ijoolleen hedduun ijoolleen kennayu jecha an fakkeenya fi ijoolleen maan kenna kamaatii kiyya hin qabani wanni sim cardii hin qaban sim cardii malee akkanumatti kuno wanni jedhaa jiraatan mee rabbin ergini mana namaa teettaneshi mana teettan kan waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 teettan jechaadha haa jennu rabbin ergini maal jedhani nageenni gaaf mara badiin gaaf tokko jedhani rabbin ergini osoo gaafuma tokko araba sanii walloltani osoo gaafuma tokko rakkin isinirra ga'e mee akkam ta'uu eddan amma fakkeenya fi edduu kana intalti adaaraa kiyyaani dhukkubsatti talaba dhiyoo matana dhufte arabni yoo duraatti bilbilulle silkiinu jala kaasuu dide eessa goote yoo jennuuni maktaba fide nuun jedha maktaba kam akka fide hin beeknu ijoolleen silaa isii soquu dandeettu fakkeenya fanamma in sodaadha ID kiyyo maam namichi yoo itti bilbilaa oole sim card wanni kiyya san ragaa godhatee nakasasuu danda'a
ijoolleen ala jirtu kun zeenii uumama osoo fayyadamanii sa'aatii 24 itti bilbiluu danda'an wanni isaan kasasu hin jiru maaliif jennaan zeenii alumaa bitanii kanumaa zeenii alaa bitan kana eshi sim kaardii yoo bitan STCU 150 dhibbaan bitan maa isinitti jabaatti akkanatti rabbiin erginiiti osoo waa tokko simmuu wadate osoo waa tokko taatanii akkamitti yaani namatti bilbilatu heddan wallaa in jaalattee miti ijoolleen teenya birri in jaalatte ara tasaasachuwaan inaate arabni bira teettu suni wallaahi haadha fabbaasiin taatu gaafuma tokko rakkoon dhufe rabbiin ergini ila mucayyoo keenya tokko asumatti jechaadha gara eessa jirtisi gara riyaad san achi abboo gara baadiyyaa wayiiti baadiyyaa fagoo wayiiti waggaa meeqa bira jiraattee waggaa meeqa waliin jiraattee akkuma tasaa gaaf tokko daa'imni arabaa jechaadha harkaa kufe intaluma daadaa kiyya obboleetti abboo kiyya harkaa yoo kufu wallaahi si kuffise jedhaniini daa'imuma rabbiin kuffise kana daa'imni kufnaan hin gaggabnaan dubbatuu dadhabde akkasii turte daa'imuma nagaa qabu kana daa'imuma fayyaa qabu kana mana yaalaa ofidan maal jedhan daa'imni kufnaanini rabbiin subhaanallah afaan akkasitti qabee dubbatuu dhiisa wallaahi daa'imuma kana si akkana godhe jedhanii mucoosani dararanii subhaanallah akkanumatti silleen talabaa batteetiniin ala dalagaa jirti sim kaardii wayiin qabdu akira rabbi akkamitti si dhageenne nuhi akkuma tasaa jechaadha safaaran lakkoofsasii maxxansanii mucoo akkana yoo jedhanii dubbatanii har'a murtiin isii yoo jedhanii yoo laallu teenne mucayyoon suuraa yoo asbaasan wallahi ganaa asii safaaratti bilbilee safaararraa ganaa nama meeqa waa meeqa rakkoo meeqa keessa darbine mucayyoo sanii akkan taane namni asii itti bitamee xabaqaan maal jedhamee falmatamee fi subhaanallah gara biyyaa galtee jecha odoo homaa isiin godhin kanaafu maal amantanii araba maal isii amantanii sim kaardii malee mana isaanii teettan wallaa na ajaa'ibsiisa baay'ee na ajaa'ibsiisan subhaanallah doonyummaadha malee 150 bariin bitamti sim kaardiin amma yeroo ammaa kana baangaaliin baastee ka gurgurattu 150 sawaan eeshi hoo nama fira keessanii nama iqaamaa qabu yoo itti deemtaniitiin nuu biti jettaniin hoo an fakkeenyaaf nama meeqaa biti amma ijoollee teenna ijoollee mateenna ta biyya keenna tokko san keessaa tokko bicha fira kiyya tokko hiriyaa kiyya bas moobaayilitti zeenitti sawatti ara wallahi sirriin jirtanii baay'ee dogoggortanii jirtan inshallah waa hundaafuu rabbiin isin eeguma assalaama